atis isatti barbaaduuf waatu jira waan jiru san qumbeeta mee maal farraa beet sababa maal himata ajjin gizee nuti si dubbis maal jaa waatu jira sheekana bulkattiin tun bakkatti safaatanii miti hiree kana maati waatu jira sheek wanni jiru waatu jira jedhi wanni jiru takka hin jiru waa argitee waa dhageessee ati iflaalis hin jee waan hin dhageessi yaani iflaali sheek السلام عليكم. عليكم السلام. أنا قاعد نفتح. أنا رجع وأنت كان زي فيما. duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ifama na goda baay'ee takka maaliif waan hedduu keessa nagalchite ifuma yaa'ii gootanii deebite mucaan ajjeesaa jette jaartiin biraa hidhame fuute deebite yaa'ii goota wajjin jaartii odoo inni jaalatu biraa hidhame janajjanee fuudhee dirqidhaan hin jaalattu mixiyyoonnis hin jaalattu akka ajjinnaan jeetti ajibbee ka yabbalees kubani qabdaate waan kana yaa kiisan naa beekaa dheedhe isi matanaa ulfirraa laalte likke laale kaa silkii isii haasoo isiin haasootu hunda quba qabdaa leesh maal ta'e waan hajjiin jettu takka quba qabdaa waan inni arjiin jedha isii waan hajjiin jechaa jirtu maal jetti waa dhageette jedhi laale yoo ati waa dhageette waan takkaan siif himna dhageekaa yoo ati waa dhageette waa dhageetiin dhufee maal dhageette yoo ati waa dhageette hajjiin ragaan qabaa jaa waan isiin haasootu hunda siin dhageessisaa naan jee maal dhageessisaa akka isa jaalattu dirqiidhaan na fuudhee Mustafaan jetti wanni kun dhugamoo dhugaa miti takka dirqiin fuudhee yaa maal kan tukeef dirqiin fuudhee maal akka ofii wallaahi akkam dirqiin fuudha kaa laa dirqiin fuute moo yaani osoo mixiyyoodhaan wal jaalatu jiran hidhamee hidhaan bahuu umrii guutuu hidhamee jettaniiti nama meeqaan shirana irra yaadanii wanta godhanii jaa wanni kun yoo dhugaa taate naaf himya nama osoo nimma wanta hin jenne jechuudha isallee namanni garuu sirraa dhaga'uun barbaadeen. Wanta nama faddanaa baase. Amma maal addanaa baasee dhaaltaa jira. Kan isin jechaa jiru osoo inni jaalatu jiruutii jalaa fuutee takka jii lammaffaa ijaartii ta'e tana quba qabdaa dubbisaa jirti wal dubbisu jiran isaan lameen. Yaa kee shari'aan isiin harkadha guyyuu isa barreessaa fi guyyaa meeqa waan kana harki nambatiin jedhee dhiise malee. Nagarsiisuu dandeessa waan inni barreesseef akkaan amanu. Maali ka obboleessa kiyya biloo koo godhe isa iyyuu leeshu irra dhiisa. Duba sagaleen qabaa isan jaaladhu minaaminii naan jette inni naan jee inni. Sira geessiseera. Nan dhageessifne bara waan kana dhugamoo dhugaa miti si gaafachuu deemu dhugamoo dhugaa miti akkituma tana qofa naa deemsa. Dhugaa miti asis. Ishoon dhugaa miti osoo maala kan dhugaa miti haa keeti maala kan ajiin goomsi taasisira. Goomseeti miti. Halee ati ni najjeesettee si deemtuun karaa si deebise. Yaa'iin godhii naajeetiin karaa si deebise. Saa olaallaa naajeetu dubbataa jeetiin isas bira dhaqee dubbise inni waan biraa haasa'u. Maal haasa'u? Inni haasa'u jaartii tiyyaa. Hoo jaartii maal irraa? Jaartii tiyyaa na hidhanii dirqiidhaan fuudhanii. Eenyu hidhee? Inni fuudhee jira. Eenyu? Isi ciyyoo. Hin fuune? Yaa kii hin fuune. Yeroo jaalatee. Wajjin dhalaa. Jaalatu rakkoon qabu. Dhalaan jaartii namaa sana jala jaalataa. Rakkoon qabu ta jaalatee ati fuute sun jaartii teeti sun rakkoon qabu. Nikaarraa ni qabaa naan jee. Hin qabeedha? Ni qabaa jee nikaarraa. Duuba si garsiisee nikaarra giteeti? Ni qabaa jee kaasa Mustafaa. Yookaan okeef nikaarraa qaba. Akkas taanaan kaayoo nikaarraa qabaate. Shuf yoo nikaarraa qabaate sirriitti dhugumaan ni dhiisaa fi naannoo maalii fi isaaf illee osoo hin ta'in miicee yoomaan humna sobdee fakkeenyaaf. Eebar waan kana dura adda baafadhu kan isin jechaa jira. Akkamitti adda baafadha? Akkamitti? Walitti heerumtanii. Eenyu? Muciyyoodhaan gaafattee. Barumsa akkamitti heerumanii beeka. Fuudhin dura. Ni beeka sirri ma beeka maaliif jedhi kaa? Isin duraatu yaa kii osoo inni hidhaminuu dhiiftee isa nama biraa jaalachuu eegaltee ijoo sanuu dhiisee illee qubaa waliin qaban ajjii guyyaa duraa walitti dhufan walii ta'uu danii akkanumatti addaan deeman nas hima. Ajjiin anuma bira geennaan mucaan kun na as dhiyaataa. Eebar saayiba filatee wajjin na as dhiyaataa irraallee filachuu ni danda'a. Saayiba kiyyaallee irraallee filachuu ni danda'a jedhee as dhufe malee jechuudha. Garuu ammoo osoo nama biraa jaartiin isaa jaartii namaa namni ni kaayoo irraa qabaate namni tuquu danda'u. Osoo ni kaayoo irraa qabaachuu baadhee amma osoo ni kaayoo irraa qabaachuu baadhee kaayee. Atee haati barma jaartii teeti. Gatee takka hubatara malee. Isaa wajjin jiraadhu. Eenyuun? Ajjija. Eenyu wajjin? Isaa wajjin hin jiraadhu. Duuba isa na jala jiraachisaa. Na jala dhufee na horatu deema maal gochuu? Amma isin ogeenya fi dhalaa takka inni duraan jaalataa ture ati fuutee. Duuba. Si jalaa taa'uu qaba. Yoo dhugaadhaan. Birkin teessisa kan barreessan sun jedhan sadiidhaan gisee sanuu. Tola ni akhi manguddummaa tanallee dhiisii afaan Oromoo kun faabsisuu namarraa yeroo tokko takka waan akkitti dhoorga dhabbaan ofumaa beekuu qabaannaan ati manguddummaadha kanaan jetteemi.
manguddummaa illee ittiin dhaqanii siin jedha akka inni tana si himuu ni beeka akka inni jaartii tiyya siin jedhu illee ni beeka. Garuu ammoo dirqiin ija adii san argisiisan namni sii galee osoo isii jaartii isaatu taate tallaqtu jedhaan namni sii galee. Mustafa waan kaamini jira. Hajjis dhugoomsee sitti dubbachaa hin jiru. Awwaan jira yoo dhuguma saniin gartee wanni jiroo jiraate wanni ati hubatte. Wanni qaba. Fakkeenya yaani jaartii tana likkitti. Ni jaalataa jechuun maal jechuudha? Jaalalaa miti jaalattii to fuutee yoo jaalatanii hin fuutu. Tamam. Dura osoo neef hin fuune qorattee. Waan akka. Isumaa'u hal yaani jaartii namaa neekaa namni sirraa buusee ni jira. Yaani waan takka yaa beeki kanarraa yaadaan. Jaartii namaa taatee wayi nama kasirraa hiikeettee firaati. Hiikuu miti. Yaani fakkeenyaaf neefi يعني دون نسيوني في واجرات أنا متهم تركنا فرصة تمام يعني يوان أنت نجتشو برباد يا أخي أنت لا دباسي يعني لما يجوا أنا لباكا يعني بكينيا قافت شولين دندق وفر على روني دندق بولتي أسي قالت تكرر شكيدا سنجن شكي سنجن لا دقيقة شكيدان بولتي اللي بلزون انتاتو يا دي خلينا سنجتشو جروحنا بولتي غنمات هل يعني قرأتي maal qoradhame fakkeenya ani ama fakkeenyaati saabe kiyyaami wal beeyna narsi aggaame qarra nama gachuu ana hajji dhugoomseeti miti si beekera simaal irratti dibese hajji dhugoomseeti miti waan fakkeenya hajji lafaaqee kanumatti jaartiti yaanarraa jala hatee jee yaa'ii wanni keessu wanni ati isatti barbaadduuf waatu jira waan jiru san qumbeeta mee maal farraa beekta sababa maali mataa jingizee nuti si dubbis maal jaa Abu sababa isaa sanirraa maaltu nagayedhaan wanni inni sababa inni barbaadu wayitu jiru yaa caaltu jala deema fa'aa jedhan laa yaa akhi dikkin goone dhorkina sirraa anin dhorkaa onarraan dhorkina yaa akhi anin sinjuu barkana anin dhorkaa waan dhokate yoonii fi wanni ati akkite maal wanni inni dhokate yaa akhi ijoolleen nama meeqatu isa wajjin deema nasii magana magalgala meeqa seeraan addate tokko fa'aa sababaan caaltuma qarqaarsuman caaltu godhee fi gizee inni ijoollee habicee jala hatuuf deemullee haa isiinoo dubbisuu jirti caaltuma jaartiin tee dubbisuu jirti waan jaartii tiyyaatii wal qabatu miti jaartima isaa ta duraan tallaqee yookaan hin tallaqin illee akkasuma gate san jalaa hafi qarqaariin tamana humti san jedha hundi isaanii nama tokko lama miti bara ijoolleen karaa waardaan qabdi karaa dalqaaf deemutti maal isii wanni si galchee maali afaan banta ani beeka waan kana ni faamaa miree jaartii tee Mustafaan namni wanni caaltu gargaaruuf waatu jira fa'aa nama jedhaan hin beektan namni waswaasa. Inni san dhiisee asiin daraartu yoo inni adeebi'an daraartu qofa mashguula ta'a miree caaltu ni dhiisa dubbiin san. Kanaaf ammoo ani nusafuu Orommaallee maalillee sila jaartiin fuudhee haarawwatan qabee wayii fuudhee waan ajaa'iba asitti malee mana kana waamee itti qoldofee laal. Ilmi namaa nama adda diigu malee namni laan nama walitti qabu hin jiru. Waan kana jaarsaa jaartii namni jidduu seennaan bultiin san ni baddi. Maaliif yoo naan jette namni zabana kana nama walitti nama qabu hin jiru. Sababa isinirra wal loltan san guddisee adda nama baasu malee. Hajjiis humnaanis waan barbaaddeen firraa dhorkuu dandeessa siifin himaa. Namni haqa eenyu haqni hin dhokatu. Abbaan haqaa irra aana miidhamullee booddeerra isumaatu irra aana. Kanaaf atis waan takka if duuba deebiiti ilaalinaa siin jeeme. Mucayyoo irraa moo? Mucayyoon siin hin jiran ati. Laa jadiid adama jadiid yoo dhumte dhugaa ayaan akkana yoo naaf yaadde naa yoo artame waan dhageettoo jiraate akkana himu shagame maal akkaati illee ba. Ana mau dubbi biraa keessa jirta teetuu si beeka teetuu akka si galee batti jira dhaabbatee ni beeka kanaaf immoo ifumaa raaja'iime ifumaa. Akkamiin raajaa akkamiin raajaa لا حرب الغباء يا حبيبي akkamitti aish كيف يتين قافتين أنا كأست أنا إشارة كيسة رتا إشارة سي خنيتين جرا إشارة كسي ميري بس هي ما إشارة نبرت إشارة كارو جبدو لا وي بود اللي بول واجبدو نكمل كيف تيجو جرا ماله إشارة كارلا ما نسيما لا تكا جير الراسو تكا مو يزير الراسو لا الوان إشارة كنا كيسة كيف يعني لما كنا كيسة نجروها يعني تظاهر بالغباء ذا أيوة تكا كم قوة سندكيتما سيكلي مميلة كنا لما كنين أول تأكد من إف قافت بدره وفيما إفما لا وفي درة قافت كتب اللي سيتيو جرات الشيخ في الرقي واتجرى جو كستانا يعني أنا أفهم يعني يا جديد من كلامك يعني واتجرى مي
Waatu jira sheekana kattiin tun bakka itti safaatanii miti. Hiree kana maatii waatu jira sheek. Wanni jiru. Waatu jira jedhi. Wanni jiru takka hin jiru. Waa argitee waa dhageessee. Ati iflaalis hin jiru. Wanni dhageessi yaani iflaalii yookiin siin jiru. Shufan iflaaluun nan dhibnee siin jedhe. Gatii guddaa kafalinnaa sodaataa amma fakkeenyaaf. Shakkiin. Shakkii miti. Shakkii waa guddaa kafalinnaa sodaataa malee. Shakkii miti. Shakkii miti. Ana amma akka hajjiin haasawutti hajjiin 50% dhibbarraa 50 dhuga qaba. Barin kijibaa hin kijibaa. Hajjiin dhibbarraa takka illee. Inni dhalaa hunda jala deemuusi. Dhalaa hedduu dhalaa naannoo sun beekamaadha. Sanni beekaanis. Tahee garuu waan bakka mashaakilli jiru. Waan mashaakila qaba namni ifuma mashaakila ittiin seenu rakkoo waan jaamutti. Seenne barkaraa wanaa wadhakkaa jirra garaa yookaan du'aan keessa bahu yookaan jiru maan. Jiraachuu malee maal tafee jemmu wadhakkaa jirra bara. Amma yoo keessaa baate gara du'aatii yoo baate malee gara jiruutiin bahuu hin dandeettu bara jaartii ta'e nama dhiifte. Du'a wayya. Du'a wayya maal kaa jedhee. Yoo laalisi irraa waa beekte xiqqoo moo na himi. Yoo ammoo kanarraa taate ati aniin kun. Karaan keessaa buu laphee. Laalis hin jee filaali gaa yaa akhi. Mee keessatti filaali. Khalaas.